Mallaqa kiyya kanarraa liqeeffatte naaf galchuu dhiiseeti qammeeksi waa takka illee nan godhu firaan dhorka jettee nyaatee tume ittiin gabbachuu filatteemi. Inni ammoo bulchiiti yoo uwwitu waan na jalaa diigee qabbana naqeef jecha maallaqa qarshii 50,000 naa fuudhuu qabdan. Maaliif yoo jettan isaatu bulchiiti yoo uwwituu diigee waan ta'eef aanes qarshii 50,000 fudhadheetiin jaartii uwwituu fuudhee bultii uwwituu jiraadha. Anuu maallaqa kiyya kana tanarraa liqeeffattee naaf galchuu diddeessumaa yaaduutiin kun akkatti huqqadhee ulee kibrii taate ati maal abbaa keetiif liqiti yaan gabbatte. Gaafa fuunee nulachuu jaartii waliin dhorkanu jennee waadaa walii gallee turre ati waadaa keenya maaliif diidana duuba garagalte isii innummaa naa fuudhu isaatu jonaajjanee na jalaa baafate waan ta'eef garuu ammoo isii irraa na fuudha dhabeeti maallaqa jibbaarraa naa fuudha akkaan isii jibbuufirraa. Koodeksi biroomaan waadaa walii sillesan guunnaa koottuu hin hafini halkanume danaa kana garuu ammoo wanni takka tanatti naaf hubachuu qabdu ati yoo dhabdies Abdulleetu na dhorkatee waadaa keenya diige jettee deddeemtee na qomatin. Maaliif jennaan wanti sun xiyyaa miti ani mataa kiyyaaf sin dhorkadhu koottu akka fete godhi garuu ammoo yoo ati qabdu si dhorkattees nan komatin xiyyaa. Gurbaa tokkotu jaartii xiyya na jala ajjanee hin isinitti machuu dhufe inspektar. Yuya, ati maal kiyya naraa tuffate sa? Lakkii qammeeksi kiyyaa waa tuffiteen qabu tuffi malee asitu ati silaa. Maallaqa kiyya kanarraa liqeeffatte naaf galchuu dhiiseeti qammeeksi waa takka illee nan godhu firaan dhorka jettee nyaatee tume ittiin gabbachuu filatteemi. Lakkii taayigaa qammeeksi kiyya maallaqumaan dhabe malee wayi liqite siif galchuu didee miti. Anuu maallaqa kiyya kana tanarraa liqeeffattee naaf galchuu diddeessumaa yaaduutiin kun akkatti huqqadhee ulee kibrii taate ati maal abbaa keetiif liqiti yaan gabbatte. Gabbina kiyyaa fi liqiti maaltu walitti fidi badadhamaa. Hin dhageenye tekka makmaaksatti yeroo kana jaan. Akkam jaani? Namni osoo liqiin irra jirtuu gabbatee borcii baase tuffii abbaa liqii irraa liqeeffate qabaa jaanii bara yaa bada bokoka. Abdullee waadaa keenya san maaliif diidaati? Waadaa maaliif taasifta boo? Fuunaan duruun irraanfatte gaaboo? Waan gaafa singilii ture hin yaadadhuuf raadhisi biroo hin dararini. Duraanuu gaafa fuunetti jenneet moo walii gallee bara? Akkam jennee walii galle? Gaafa fuunee nulachuu jaartii waliin dhorkanu jennee waadaa walii gallee ture ati waadaa keenya maaliif diidana duuba garagalte? Bee magan waadaan si wajju walii gale waas duuba garagaleen diinne boo? Silaa waadaa walii galle diiguu baanne atuu fagoo na yaamtee mi koottu waadaa san bakkaan keenyaa jettee? Akkam jeetiin si'ama? Koodeksi biroomaan koottuu waan waliin jenne san guunnaa ani inni irraanfanne silaa duruu jettee na yaamtee miti atuun irraanfatte malee. Rakkoo maal qabaree ammumaan tanaan si'ama? Akka nagaa billaa aleeka hin fageessinitti halkan meedanaa godhiga. Koodeksi biroomaan waadaa walii senne san guunnaa koottuu hin hafini halkanu meedanaa kana garuu ammoo wanni takka tanatti naaf hubachuu qabdu ati yoo dhabdies Abdulleetu na dhorkatee waadaa keenya diige jettee deddeemtee na qomatin. Maaliif jennaan wanti sun xiyyaa miti ani mataa kiyyaaf sin dhorkadhu koottu akka fete godhi garuu ammoo yoo ati qabdu si dhorkattees nan qomatin xiyyaa. Maal haajamtee gama biiroo keenyaatti dhufte namaa wallolte? Gurbaa tokkotu jaartii xiyya na jala ajjanee hin isinitti machuu dhufe inspektar. Kolkoloo gurbaa maali ati jaartii nuuralee fuuteef jalaa qabdamu maali kan jaartii si jalatti janajjananiif? Dubbiin tun ajaa'ibaa bara inspektar. Akkamii garuu ni dirqamsiise moo fedhuma siitiin si jalaa janajjane? Inspektar wal janajjanuu keessatti fedhii fi dirqii wanni jaannuma jirtisa? Jalqaba irratti fedhii isii akka ta'ee fi dirqiidhaan akka janajjane kana barkan laalamu. Isin jaartiitii yoo waan taateef fedhii fi dirqii wanni jedhamu takkallee hin jiru anaatu qaalee irraa qaba fedhii sillee yoo ta'e. Garuu gurbaan jaartii teessi jalaa janajjane kun dardara moo kanuma fuudhee jaartii qabuutu jaartii teessi jalaa janajjane? Lakki kanuma jaartii qabuutu na duubaa jaraajjane. Bee magan walleenuu inni kun kan jaartiin itti hammaate ta'uu hin dhabu ka jaartii si jalatti kan barbaadee janajjanu kun. Akka fedhellee haa ta'uuti inspektar seeraan itti naa gaafachiisu qabdan.
Dhugumatti namni jaartii tees jalaa janaajane kun seeraan qabamee siif adabamuu qaba kam? Inspektar adabbiin isaa maallaqa ta'uu qaba gaa. Ati maal jechuu barbaadde yeroo akkaneettu? Isaatu jaartii xiyya na duubaa janaajanee bultii xiyya diigee waan ta'eef maallaqa naaf adabamuu qaba jaartii biraatiin ittiin fuudhaa barbaaddadhee. Isii hoo akkam akkasiif goonuu barbaadda? Isii innummaa naa fuudhuu isaatu janaajanee na jalaa baafate waan ta'eef garuu ammoo isii irraa na fuudha dhabeeti maallaqa jibbaarraa naa fuudha akkaan isii jibbuufirraa. Eega kana hunda dubbatte maallaqa hanga adabnee irraa si fuunu atummaan dubbadhu gaaba dadhadharraa. Inni ammoo bultii xiyya uwwituu waan na jalaa diigee qabbana naqeef jecha maallaqa qarshii 50,000 naa fuudhuu qabdan. Maaliif yoo jettan isaatu bultii xiyya uwwituu diigee waan ta'eef aanes qarshii 50,000 fudhadheetiin jaartii uwwituu fuudhee bultii uwwituu jiraadha. Isirraa hoo meeqa sii fuuna? Isii tana immoo ammallee ni jaaladha waan ta'eef maallaqa jibbaa qarshii 50,000 isii sirraa naa fuudha akkaan isii jibbeefirraa isaa dhiisuuf. Hai, maal taatan inspektar? Kolkoloo maallaqni ati gaafatte kun bara gumaa isaan lamaaniiti maaluma taate atis?